Akkam jirtu nagaa keessanii karaa addaatiin dhugaadhuma waaqa keenya gaarii goonee galateeffannaa kunuunsa addaa waan inni nu godheef nu hundumaa gargaaree carraa jiraachuu argannee yeroo kanas fuula isaatti argamneef maqaan waaqa keenyaa bara baraatti kan galateeffame haa ta'u jedhaati. Amma akkuma kanaan dura qorannaa keenya wajjin qorataa turre har'a wangeela Yohaannis boqonnaa 6 gabaabsinee waliin ilaalla. Baay'ee dheeraa waan ta'eef gabaabsinee wanti inni jedheef yeroo dheeraa akka fudhatudha. Waaqayyo immoo karaa addaatiin akka nu barsiiseetiin jedhuufi mee hundumti keenyayyuu fuula waaqaatti mataa keenya gadi qabannee kadhaadhaan jalqabna. Waaqayyo akka inni nu barsiiseetiin jedhuuf jechuudha. Meen kadhanna. Gargaarsa abbummaa nu gooteef harka keessa nurra qabdeef maqaan kan kee bara baraatti ardeefsamee gubbaatti kan galateeffame haa ta'u. Ammallee kunoo ijoolleen kee fuula kee dhufneerra. Maaloo nu gargaari. Dhugaa dubbii keetii nu barsiisi. Akka ati barbaaddutti dhugaa dubbii keetii hubannee karaa ati irra deema jettee irra akka deemnuuf hubannaa nuu kenni. Kana waan gootuuf ulfaadhu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhannaa abbaa. Ameen. Ameen. Karaa addaatiin dhugaatti waaqa keenya gaarii goonee galateeffanna. Carraa jireenyaa karaa addaan isa waaqayyoon kennu nuuf kenneef. Amma macaafa keenya qulqulluu yeroo qoranneetiin jennu guutummaa namummaa keenyaa fuula isaatti dhiifnee dhugaa dubbii waaqaa akka nama baruu barbaadutti fuula isaatti dhiyaanneetiin jenna jechuudha. Fuula isaatti dhiyaanneetiin jenna. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 6 yeroo laallu karaa addaatiin waaqayyo akka nu barsiisuuf hundi keenyayyuu garaa keenya keessatti kadhataatiin mee jalqabumarraa akka laallu barbaada. Kutaa adda qoonnee laalleetiin jenna jechuudha. Kutaa adda qoonnee laalla. Jalqaba irratti waan ilaalle tokko mee seensa irraa boqonnaa 5 keessatti maaltu akka ta'e tariiti yoo isa boqonnaa 5 kan yaadattan ta'e boqonnaa 5 keessatti waan tokko ilaalaa turre. Isa gara dhumaa irratti isin raajii barbaaddu, raajii beekuu barbaaddu yookaan immoo mallattoo barbaaddu amanuudhaaf yeroo Kiristoos jedhu argineetiin jenna. Amma ammoo mee karaa addaatiin boqonnaa 6 keessatti waa'ee raajii kana akkamitti akka inni jalqabeetiin argineetiin jenna jechuudha. Akkana jedha lakkoofsa tokkorraa. Kana booddee Yesuus bishaan ciisaa Galiilaa isa bishaan Xibaariyaas jedhamu ce'ee namoonni danuun warri dhukkubsataan fayyisuu isaatti milikkita in godhe waan arganiif isa duukaa bu'an. Yesuus gaafas bartoota isaa wajjin gara dirree gaara tokkootti ol ba'ee taa'e. Yeroo sana Faasikaan ayyaanni warra Yihuudootaa dhiyaatee ture. Yesuus achi taa'ee asiif achi ilaalee namoonni danuun gara isaa akka dhufan argee kana irratti buddeena jarri kun nyaatan eessaa binnaa jedhee Fiiliphoos gaafate. Dhumma namoonni milikkita isaa arganii isarraa barachuudhaaf waan inni godhe arguudhaaf gara isaatti dhufan. Gaafa gara isaatti dhufanii lakkoofsi namaa baay'ate. Nyaata hafuuraa qofaa miti kan inni isaan nyaachise. Nyaata isa foonillee akka isaan nyaataniif yeroo inni Fiiliphoosiin gaafatu argineetiin jenna jechuudha. Gara isaatti yeroo dhufneetiin jenna haalli inni itti waaqayyo itti fayyadamu yeroo baay'ee nyaata hafuuraa keenya akka dursu nu barbaada. Nyaata hafuuraa keenya gaafa dursine immoo nyaanni inni foonii inni nyaannu immoo karaa addaatiin akka inni nuu qopheessu. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedha? Maatewos keessatti dursaati mootummaa waaqaa. Isallee yaada. Kanaaf achi booda immoo wanti hundinuu itti isiniif dabalamaa jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf maal jedheeni maan isa waan isaan nyaatan eessaa binnaafii jedhe erga baay'ee baratanii namoota baay'eetti lallabee ture kan booda lakkoofsi isaanii baay'atee jennaanii jedha macaafni qulqulluun. Kanaan booda waan ta'e ilaala. Kana immoo Fiiliphoos jedhu kana immoo waan Fiiliphoos jedhu ilaaluudhaaf itti dubbate Yesuus ofii isaatii waan gochuuf jedhe beeka ture yoo. Kana irratti Fiiliphoos deebisee buddeenni meetii 200 tokkoo isaanii xinnoo illee waliin ga'uu jedheen. Gaafa inni kana godhe jedhee gaafate boqonnaa 2 keessatti especially isa boqonnaa 2 akka yaadattan barbaada. Gaafa daadhiin wayinii iddoo cidhichaatti dhumate haati Yesuus Maariyaam dhattee gaafa jetteeni lakkii yeroon koo hin geenne jedheen. Yeroon koo kan inni jedhe akkuma qorannaa keessa ilaalaa turre yerootti inni waan inni jedhe nu goonu Waaqayyo Kiristoos akka hojjetuuf yeroo isaati jechuudha. Kanaaf yeroon koo hin geenne jechuun waan an jedhe yeroon isaan itti raawwatanii jechuudha. Kanaan booda maal jedheen? Yeroo warroota bishaan guutanii bishaan itti guutaadhaa jedheen. Booda Kiristoos hojii of hojjete. Ammallee waan ofii godhuuf malu beeka. Garuu Fiiliphoos maal jedheen?
eessaa binnaa jedhee isa gaafatee jennaan Filiphoosos waan inni deebise jecha Kiristoosii sammuu ofiitiin gaafa madaaleetiin jedhu waanuma 200 yookaan immoo asirra jedha waan akka dinaaraa jedheeti Indiyaas obboleessi Simoon otooma meetii 200 iyyuu utuu bitame xiqqoollee waliin ga'uu jedhee deebise. Lakkoofsa 8tti Indiriyaas obboleessi Simoon Phexros bartoota isaa keessaa tokko kan ture Yesuusitti dubbate. Gurbaan buddeena garbuu 5 fi qurxummii 2 qabu tokko as jira. Garuu namoota baay'ee kanaaf kun maal godhaa? Hubadhaa. Daa'imni kuni buddeena kana qabatee kan inni deemaa jiru haadhatu godheef. Haati daa'ima kana iddoo kanatti Kiristoos akka raajii hojjetuuf sababa taate. Hubadhaa. Yeroo Yohaannis cuuphaan morma isaa muramu Saloomeen yeroo mooticha fuulduratti sirbiteetiin jette haadhatu Yohaannis akka morma muramuuf sababa ta'e. Addanattis daa'imni kun buddeena 5 fi qurxummii 2 qabatee akka addana dhufu kan godhe haadha. Kanaaf haati durduuba keenyatti guddinaafillee haa ta'uuti, gaarummaafillee haa ta'uuti baay'ee murteessaa akka taateetiin jette baay'ee barbaachisaadha. Haati itti gaafatamummaa guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf gara qorannaa keenyatti as yoo deebine kan yeroo Filiphoosos dubbatu yookaan immoo Simoon yeroo inni dubbateetiin jedhu argine Indiriyaas obboleessi Simoon yeroo kana dubbate argineetiin jenne jechuudha. Yesuus immoo namoota teessisaa jedhee abboo achi margi baay'een jira ture. Namoonni akka 5,000 ta'an marga sanarra ta'an. Kitaaba qulqulluu keessatti ispeeshaalii kakuu moofaa keessatti namoonni warra dhiira warra lolaaf ga'eetu lakkaa'ama. Namni 5,000 jedhaman kun namoota warra dhiiraa keessaanuu namoota lolaaf ga'anidha. Kun dubartoonni fi daa'imman hin lakkaa'amu. Nama 5,000 kan jedhaman kunniin jechuudha. Kana booddee Yesuus buddeena sana fuudhee Waaqayyoof galata galchee warra taa'aniif hire qurxummii irraas akkuma amma isaan barbaadan hire. Dubbiin kun baay'ee natti tola. Qurxummii irraas amma isaan barbaadan hireef hagana nyaachuu qabdan, hagana fudhachuu qabdan hin jenne. Amma isaan barbaadan. Iddootti nyaanni hin jiru nama hin ga'u jedhamee Kiristoosiin yoo eebbisee inni jedhe amma barbaannu arganna. Amma barbaannu. Kun eebbi karaa addaatiin maal godhe jedha Kiristoos? Waaqayyoon galateessa jedha. Waa'ee nyaata saniitiif. Ammallee namoonni tokko yeroo baay'ee yeroo nyaata nyaannu keenya qofa galateessani. Garuu hojii keenya yeroo hojjennu, karaa keenya yeroo adeemnu, gochaa kamiinuu yeroo goonu waa otoo hin godhin galateeffannaadhaan jalqabuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irratti yeroo hundumaa waan gootan hundumaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa jedha. Gaaf galataan gochaa keenya jalqabne eebbatu irraa hafaa eebbaatu nu dhaqqaba. Irraa hafaatu jireenya keenya keessatti nu dhaqqaba. Waan keessa jirru keessatti jechuudha. Kanaaf galataan jalqabuun foormullaa isa Kiristoos lafa kana ittiin moo'edha. Lafa kana irratti raajii kan inni ittiin hojjetaa turedha. Galataan jalqabe. Nullee gochaa keenya waan goonu hundumaa kadhatas haa ta'u galataan jalqabuun baay'ee murteessaadha. Namoonni erga nyaatan kana booda amma isaan barbaadaniif namoonni erga nyaatanii quufanii Yesuus waan tokkollee akka hin bannetti hurraa isaaf walitti qabaa jedhee bartootaatti hime. Hurraa buddeena garbuu 5 jarri nyaatan irraa hafes gundoo 12 guutuu walitti qaban. Asitti dhimma baay'ee murteessaa lafa kana. Nyaata irratti warroonni nyaata qabnu maatiin keenya nyaata qabu haa ta'uti. Warroonni hin qabne illee haa ta'uti. Itti gaafatamummaadhaan waan nyaannu itti gaafatamummaadhaan of eeggannaa guddaadhaan itti fayyadamuu akka qabnu waan nu barsiisudha. Erga nyaatanii ka'aniin booda waan irraa hafe masoobii 12 walitti. Namoonni tokko adda yoo nyaanni irraa hafe maal godhu hin jissan itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Seeviingii inni jedhu Kiristoos kallattii hundumaan gita ofii kan eeggate barumsa barsiisa. Nyaata jissuu waan adda addaa gochuun kunniin nurraan eeggamu jechuudha. Nurraan eeggamu. Kanaaf maal godhe walitti qaban. Meeqatu walitti qabame? 12. Inni kunis lisanii addaa baay'ee barbaachisaa ta'etu anaaf. Warri 144 gosoota 12 keessaa walitti filaman. 12 bu'uura abbootaati. Ilmaan Yaaqoobii 12. Akkasuma iseen kunniin gosa maaliiti? Gosa Israa'elotaati. Balbala 12 Yerusaalem fuulduratti. Kanaaf obboloota koo of eeggannaan jireenya keenya keessatti nu gochuu qabnu hojii Waaqayyootiif sababa ta'e jechuudha. Kanaaf haftuu talafkaa hambaa erga nyaatanii ka'aniin booda gosoota 12. 12 baay'ee murteessaa akka ta'eetiin jedha asirratti argineetiin jenna jechuudha.
Kanaaf maalidhaa irraa hafaan kun akkasumaan 12 waan jedhame miti. 12 waan jedhame miti. Kana bal'inaan tariitii yeroo biraa kallattii biraatti qo'achuu dandeettu. Wanti guddaan leseniin guddaa as keessa barannu garuu seeviing yookaan immoo qusannaan baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Yoo nyaanni illee nurraa bifa biraatiin deebi'anii maal gochuu hin danda'amu? Itti fayyadamuu hin danda'amu. Yookiin yoo diqqaatee jedhe namoonni nyaata san barbaadan baay'eetu jira waan ta'eef of eeggannaadhaan amma nu ga'u fudhataa nyaachuu warraa akka hin jissineef of eeggannaa guddaan kan gochuu qabnu. Sababni isaa waaqatu nu kenne nama nyaata dhabee miidhamaruu yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Kiristoos kanaaf waan inni isaan barsiise asirraa kan hubanneet hin jenne jechuudha. Yesuus namoonni kun dhufanii humnaan isa qabanii mootii isa gochuudhaaf abaluutti akka jiran hubatee kophaa isaa ammas gara gaaraatti jalaa sokke jedha. Waan inni raajii hojjetaa jiruuf, waan inni dinqa hojjetaa jiruuf mo'uu qaba, iddoo addaa argachuu qaba jedhanii yaadaa turan. Kaayyoon Kiristoos garuu raajii hojjetee san biratti iddoo argachuu hin taane dubbii dhugaa samii dhufeetiin jedhe raajiin deeggaraa, fayyuu hafuuraatiin deeggaraa, dubbii isaan barsiisaa, jireenya isaaniitiin waan ta'u isaan nyaachisaa isaan akka inni geggeessaa turedha jechuudha. Faallaa akka isaan hubatan argineet hin jenne jechuudha. 16:21tti dubbiseen waan tokko keessaa akka mariitti akka godhannu barbaada. Yeroo galgalaa'e bartoonni isaa gara bishaan ciisa sanaatti gadi bu'an. Erga dukkanaa'e immoo Yesuus ammallee gara isaaniitti hin dhufne. Iyyuu bidiruu yaabbatanii gara Qifirnaahomitti ce'uuf ka'an. Qilleensi jabaan qilleensoofnaan bishaanichi raafame. Kiiloomeetirii 5 hamma 6tti bidiruudhaan erga adeemanii Yesuus bishaan gubbaa adeemee gara bidirichaatti otoo dhiyaatu arganii sodaatan. Yesuus garuu hin sodaatinaa innoo anaa isaaniin jedhe. Isaan gara bidirichaatti isa fudhachuuf barbaadan bidirichi garuu achumaan qarqara bishaanichaa iddoo itti adeeman ga'ee ture jedha. Otoo deemanii galaana irratti maaltu itti ka'e? Dambaliitutti ka'e, raafamuututti ka'e. Kana booda Kiristoos maal ta'a dhufe? Dambalicharra deemaa dhufe. Isaan hin sodaatan jedhe. Kana booda Kiristoos maal jedheen? Innoo anaa hin raafaminaa jedheen. Innoo anaa hin sodaatinaa jedheen. Har'a jireenya keenya keessatti dambalii rakkinaa keessa deemaa irra ta'uu danda'a. Dambalii dhiphinaa keessa deemaa irra ta'uu danda'a. Garuu mee xiyyeeffannee haa laallu. Kiristoos dambalicharra deemee gara keenya dhufe. Kiristoos dhiphina irra deemaa gara keenya dhufe. Kiristoos rakkina keessa deemaa gara keenya dhufe. Iddootti haalli wal qixxaayetti miti Kiristoos gara keenya kan hin dhufe. Iddootti wanti hundinuu tasgabbii qabutti miti Kiristoos kan inni gara keenya dhufe. Iddootti haalonni wal xixxanitti gara keenya kan inni dhufe. Yerootti jireenyi keenya dhiphatetti Kiristoos gara keenya kan inni dhufe. Aniifis garuu maal gochuu qabna? Dhiphina keenya keessatti Kiristoos barbaachuun baay'ee barbaachisaadha. Rakkina keenya keessa, ibiddi nu barsiiru keessa, abdii kutannaa nu barsiiru keessa Kiristoos barbaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kana maal goonu? Dubbii macaafa qulqulluu dubbifan dubbii isaa keessatti isa arganna jechuudha. Waan biraa miti. Dubbicha Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 yeroo qorannu ilaalle isin macaafotaan qorattu achi keessa jireenya argama jettanii yaaddu. Isaan hunduu garuu waa'ee nu dubbatu jedhu. Waa'ee koo dubbatu. Kanaaf obboloota koo macaafa qulqulluu keessa Kiristoosiin haasuun. Gaafsan inni dhiphina keenya keessa abdii kutannee irra yoo ta'e wantoonni garaagaraa nu marsanii irra yoo ta'e tasgabboofnee rakkinicha keessa Kiristoosiin haa barbaannu. Achi keessa deemaa dhufa Kiristoos. Sababni isaa abdii kutannaa keessaan abdii nutti horuu barbaada waan ta'eef. Dhiphina keessatti boqonnaa nutti horuu barbaada waan ta'eef. Kaayyoon guddaan Kiristoos isa kanadha jechuudha. Kanaaf innoo anaa hin sodaatina. Innoo anaa hin raafamina jedha Kiristoos. Dhiphina keessatti haala adda addaa keessatti abdii kutannee jirra ta'uu danda'a. Dhiphina keessa jirtu ta'uu danda'a. Kiristoos garuu akkas jedha innoo anaa hin raafamina. Isa kana eessaa arganna immoo dubbii macaafa qulqulluu keessaa arganna. Kanaaf macaafa qulqulluu qorachuun baay'ee barbaachisaadha. 22:24 akkas jedha. Borumtaas namoonni bishaanicha gamatti hafan sun kaleessumtii bidiruun tokkichi duwwaan akka achi ture. Yesuus immoo bartoota isaa wajjin bidiricha akka hin yaabbatin bartoonni kophaa isaanii bidiricha akka adeeman baran. Haa ta'uyyuu malee bidiroonni kun bira Xibeeriyaas gara iddoo sanaa dhufaniiru. Iddoon sun immoo lafa itti gooftaan galata galchee namoonni buddeena nyaatan sanatti dhiyoo ture. Namoonni sun Yesuus bartoonni isaas akka achi hin jirre baranii bidiroota yaabbatanii Yesuus barbaacha gara Qifirnaahomitti ce'an. Hubadhaame yerootti inni galaanichatti yookaan bidiruutti seene hin argine. Bidiruutti kan seene duuka buutota qofa akka ta'e arganiiru. Garuu mootuun ergere Kiristoosiin. Kanaan booda iddoon sun naannoo itti raajiin hojjete waan ta'eef jedhanii yaabbatanii gara iddoo Kiristoos jiruutti dhaqan. Lallabni Kiristoos konfiraansii qopheessee miti.
Lallabni Kiristoos sagantaa adda addaa qopheessee beeksisa hojjetee namoonni baay'een gara isaatti akka dhufan godhee miti. Namoonni baay'een iddoo Kiristoos jirutti kan isaan walitti qabaman. Namoonni iddoo Kiristoos jirutti kan isaan walitti qabamanii fi foolii isarraa dha'u jireenya inni kennu jireenya isa foonii kan hafuuraas kan inni kennutu namoota hawwata. Kanaaf iddoo Kiristoos jiru barbaadanii namoonni gara isaatti dhaqan. Har'a beeksisuma adda addaatu hojjetanii gochaan adda addaa yoo waan godhan fakkaatanii namoonni sagantaa namoonni godhan irratti argaman. Konfiraansii gurguddaa irratti lallabuu barbaadu namoonni. Obboloota koo jireenyi keenya haa lallabu. Jireenyi keenya nama haa waamu. Gochaan nu goonu nama haa waamu. Akka kan Kiristoos. Sagantaa adda addaa hojjannee beeksisa adda addaa akkasitti miti. Tarii namoonni teekinooloojii baraatiif kana gochuu danda'u. Macaafni qulqulluun foormulaan Kiristoos garuu jireenyatu nama waamuu qaba. Jireenya nuti jiraannutu maal gochuu qaba? Nama waamuu qaba. Kun xiyyeeffannaa addaa argachuu qaba obboloota koo. Itti fufnee ilaallame boqonnaa 20 lakkoofsa 27 irraa akka jedhe. Yommus Yesuus Yerusaalem yommus jarri Yesuusin bishaanicha gamatti argatanii yaa barsiisaa yoomas geessee ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee dhuguma isinitti himaa isin milikkita waan argitaniif utuu hin ta'in buddeena nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu jedhe. Kunis barumsa guddaadha. Bara kana keessatti Kiristoos maaliidhaaf barbaada? Gaafii jireenya keenya keessatti qabnuuf deebii waan argameefi hibboo keenyaaf deebii waan argameefi namoonni baay'een yeroo chaanalii adda addaa irratti galata galchanii dhuga ba'iinsa yeroo dubbatanii kana godhee waan inni kana naa godheef kana godhee waan kana naa godheef isuma keessaa ba'anii yeroo tokko kontirbaandii akkanaa fe'een ture akka an darbuuf raajiin hin darbe tanaan jedhee darbe. Kiristoos kontirbaandii hin gargaaru. Kiristoos hannan gargaaru. Ameerikaa baatanaan jedhanii Kiristoos kaayyoo Ameerikaa baa'uu kan kee keessaa kan qabu. Kiristoos kan inni qabu iddoo jirtutti ulfinna isaa mul'iftaadha. Yoo tariiti Ameerikaa miti iddoo biraas dhaquun barbaachise kaayyoo Kiristoos yoo ta'e wangeela isaatiif yoo ta'e akka godhuu hin danda'a. Garuu kaayyoon isaa lafarratti haala jireenya jijjiiruuf miti kaayyoon Kiristoos. Ulfina isaa nurraa mul'isuuf olii ta'es gadi mijatees mijachuu dhabaate kaayyoon Kiristoos nurraan ulfina isaa mul'isuuf. Namoonni addanatti Kiristoos isin milikkita argitanii waan amantaniif hin taane waan nyaattanii garaa quuftaniif na duukaa bu'uu barbaaddu jedheen. Nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhama'a malee. Ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattootti godhe nyaata kana isiniif kennuuf jiraa isaaniin jedhe. Nyaata isa baduuf hin dhama'inaa. Isa abbaan mallattootti godhe. Inni ilma Waaqaa isa samiirraa ergame. Mallattootti godhe jedhe. Maalidha mallattootti godhu? Mallattoon kan ittiin godhaman hafuura qulqulluu. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti waa'ee mallatteeffamuu kennaa akka jedhe. Isin immoo ergaa dhugaa wangeela fayyina keessanii karaa isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhageessan isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifame maal ta'aniitu jedhe? Mallatteeffamtaniitu jedhe. Kiristoos hafuura qulqulluun mallatteeffame. Yeroo cuuphametti kunuuti ilmi koo inni hin jaaladhu jedhee hafuurri qulqulluun maal ta'e? Isarra buufame. Kanaaf inni isa abbaan maalitti godhe jedhe? Mallattootti godhe. Maal jedhe? Kunuuti ilmi koo inni hin jaaladhu. Nus bara dhumaa kana keessatti addunyaadhaaf madda jireenyaa ta'uun nurraa eegama. Kana gochuuf maal ta'uu qabna? Mallatteeffamuun baay'ee barbaachisaadha. Kan kooti kunuuti ilmi koo inni hin jaaladhu nuun jedhamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf maal jedheeni? Nyaata baduuf hin dhama'inaa jedheen. Nyaata badu barbaachuudhaaf hin naanna'inaa asii fi achi. Galaanarraa galaanatti biyya tokkorraa gara biyya biraatti nyaata isa fooniitiif hin dhama'inaa jedheen. Nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhama'aa malee. Ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattoo itti godhe nyaata kana isiniif kenna jedhe. Inni Waaqayyo abbaan mallattoo itti godhe nyaata kana isiniif kennaa jedheen. Isaan immoo egaa hojii Waaqayyoof akkamitti dhamaanuu maal gochuutu nuuf ta'a jedhanii isa gaafatan. Dhama'aa isa jedhu kana hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf maal gochuutu nuuf ta'a? Akkamitti dhamaanuu jedhanii gaafii gaafatan. 29 irratti akkuma mata duree gubbaa irratti barreessuudhaaf yaada. Yesuus deebisee isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo hin hojjettu jedheen. Hojii Waaqayyoo hojjechuu keessaniif isa Waaqayyo mallattoo itti godhee erge kanatti amannu. Innillee nunni Kiristoos ilma Waaqa jiraataa isatti amanuudhaan hojii Waaqayyoon hojjettu jedheen. Gaaf Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e amanneet hin jenne hojii Waaqayyoo hojjanna lafa kanarratti.
hojii ilmi waaqaa lafa kanarratti jalqabe nullee fiixaan baafne. Sababni isaa akkuma abbaan isa mallatteesse innis hafuura isaatiin nu mallatteessa jechuudha. Kana macaafa qulqulluutu jedha. Macaafni lakkoofsa 30 kana irratti isaanis arginee akka isatti amannuuf milikkita maalii agarsiiftaa? Maaliin hojjettaree jedhanii. Akka argineetti amannuuf milikkita maalii agarsiiftaa? Maal hojjettaree jedhanii. Macaafni buddeena akka nyaattaniif waaqa irraa isiniif kenne akkuma jedhu abaabiliin keenya lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaataniiru jedhanii. Yesuus immoo deebisee dhuguma dhugaan isiniin jedhaa Museen buddeena waaqa irraa isiniif hin kennine abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqa irraa isiniif hin kennaa jedhe. Museen yeroo san illee Musee miti kan isinii kenne. Eenyutu isinii kenne? Waaqayyo. Ammallee jedhaan abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqa irraa isiniif hin kenna jedhe. Buddeena isa dhugaa kan itti nyaattanii ittiin jiraattan isa mallattaa eenyu laata buddeenni kun? Buddeenni waaqayyo isa waaqa irraa gadi dhufu biyya lafaattis isa jireenya kennuudha. Buddeenni kun kan waaqa biraa dhufu kan lafaaf maal godhu jireenya kennuudha. Jireenya kennuudha jedheen. Isaan immoo gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenni jedhanii. Beela'uun barbaada waan ta'eef akkuma dubartittiin boqonnaa 4 keessatti yeroo bishaan kanarraa namni dhuge deebi'een dheebutu jedhuuni naaf kenni jetteen deebi'ee lamuu bishaan kana waraabbadhuudha kaayyoonis. Isaan kunillee nyaata barbaacha naannaan kan kanarraa nyaatu bara baraan jiraata jennaan nuu kenni yeroo hundumaa nyaannaa jedhaniin icciita wangeela kana keessa jiru hubataan jiran isaan. Dubartittiinis bishaan kana eenyutu akka jedhaaru nu banne erga sobattee kaateen booda garaa isii keessaa burqaan jireenya burqe. Amma immoo bifa buddeenaatiin bifa nyaataatiin achi keessatti bifa bishaaniitiin asitti immoo bifa buddeenaatiin kan dhiyaate eenyuuni Kiristoos mataasaa. Akkuma an isinitti hime lakkoofsa 35 irratti yommus Yesuus an buddeena jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u kan anatti amanu matumaa hin dheebutu jedheen. Bishaanis isa bishaan jireenyaas isa akkasumas immootu buddeenni jireenyaas isa. Isarraa kan nyaatu isarraa kan dhugu hundinuu bara baraan jiraata deebi'een dheebutu. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u kan nu lallabnu Kiristoos isa kanadha. Ilma waaqa jiraata isa abbaan mallattoo itti godhe isa jireenya bara baraa namaaf ta'u isa deebi'ee akka hin dheebonneef bishaan isarraa dhuganii burqaa bishaan jireenyaa ta'ee nama keessaa gadi burqu. Akkuma ani isinitti hime isin ana argitaniittu garuu ana amantan. Na arguu dhabuu keessanii miti. Kayyoon guddaan hin amantan. Abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koon dhufa. Isa gara koo dhufu ani ofirraa hin ari'u jedheen. Fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti. Fedhees ana ergee raawwachuudhaafan waaqa irraa gadi bu'ee malee. Inni ana erge immoo warri inni anaaf kenne keessaa tokkollee akka ani hin balleessineef hin fedhu. Guyyaa booddeetti du'aa akkan isaan kaasuuf fedha malee. Hubadhaa. Irraa gadi gubbaadhaa kan gad dhufe kan jireenya namaaf ta'u ana isin waan an arguu dhabdaniif miti natti amanuu waan hin barbaanneef malee. Abbaan koo gara kootti kan harkise malee gara kootti kan dhufu hin jiru. Isa gara kootti dhufe ammoo hin jiraachisan. Abbaan koo kan fedhu isa gara kootti dhufu haa baduuf hin taane haa jiraachisuu jedha. Kanaaf Maatewos boqonnaa 11:27 irra kan jedhu kanaaf abbaa koo malee ilma eenyu ka ta'e ka beeku hin jiru. Ilma malee nama ilmi itti agarsiisuu danda'u malee barbaadu malee abbaallee eenyu akka ta'e kan beeku hin jiru jedha macaafni qulqulluun obboloota koo. Lakkoofsa 40 irraa abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu fedha. Abbaan koo kan inni fedhu namni anatti amanu irra deebi'een dubbisa. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatuun fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasa jedha. Warri Yihuudotaa waan inni an buddeena isa waaqa irraa gadi bu'eedha ofiin jedheef isa irratti hin guungumanidha. Feeti abbaa ilma isaa akka amannu karaa ilma isaa jireenya akka argannu barbaada. Kiristoostu kana jedhe wanti inni jedhe dhugaadha. Fariisonni garuu itti guunguman jedha. Isaan
kun Yesuus ilma Yoosef isa abbaa isaa fi haadha isaa beeknu miti amma attamitti waaqarraa gadi bu'e jedharee jedhan. Yesuus deebisee walii keessaniif hin gungumina abbaan inni ana erge yoo isin harkisuu dhabaate homtuu gara koo dhufuu hin danda'u. Isa gara koo dhufu immoo an guyyaa isa dhumaatti du'aa nan kaasa. Abbaan koo gara kootti yoo harkisuu dhabaate eenyullee gara kootti dhufu jedhe. Isa gara kootti dhufu ammootu ana ammoo guyyaa bara dhumaatti nan kaasa jedhe. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 22 fi Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 kanaaf ragaa guddaa. Eenyu abbaan ilma akka ta'e ka beeku abbaa qofaadha. Kanaaf Phexros eenyu naan jettan jennaan ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati jennaan Phexros maal jedhee deebiseef? Kiristoos maal jedheen? Kana abbaa kootu sitti hime malee fooniif dhiigni kana sitti hin himne jedheen. Macaafa raajotaa keessatti hundumti isaanii warra Waaqayyo irraa Waaqayyo isaan barsiiseen ta'uu jedhamee caafameera. Abbaa koo irraa kan dhaga'ee fi kan bare hundinuu immoo gara koo hin dhufa. Gara isaatti kan dhufu eenyudha? Abbaa isaa irraa kan baredha. Abbaa koo irraa kan bare hundinuu garam dhufa? Gara kootti dhufa. Ijoollonni kee eenyurraa kan baran ta'u jedhamee Waaqayyo irraa kan baran ta'u. Eenyu bara? Kiristoosiin baru. Dhuga ba'umsi inni guddaan lafa kanarratti Kiristoos ilma waaqa jiraataa isa gubbaarraa gad dhufee turudha. Kanaanis namni tokkollee abbaa argeera jechuu koo miti. Isa Waaqayyo biraa dhufe sana duwwaatu abbaa arge malee. Wangeela Yohaannis 1:18 irratti kan argineera. Eenyullee Waaqayyoon hin argine. Eenyutu arge? Isa abbaa bira ture ilma waaqaa qofaadha. Isaan namoonni sunillee jireenya argan. Dhuguma dhugaan isinitti hima. Namni amanu jireenya bara baraa qaba. Eenyutti namni amanu? Isa jireenya itti namni amanu. Ilma waaqaatti namni amanu. An buddeena jireenyaati. Ana buddeenni jireenyaa. Ana bishaan jireenyaa. Anarraa kan dhugu, anarraa kan nyaatu. Boqonnaa 4 keessatti akkuma ilaalle bishaan hin laalle addanatti immootu buddeenaan laalle jechuudha. Abaabiliin keessan lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaatanii haa ta'uyyuu malee hin du'an. Buddeenni waaqarraa gadi bu'u garuu akkas miti. Namni isa nyaatu hin du'u. Inni jireenya dubbiin ani isin dubbadhu jedha garsiqee jireenyas hafuura jedha. An buddeenicha jiraataa isa waaqarraa gadi bu'edha. Kiristoos akkas jedha. Isa nyaachuu qabna kanaaf namni isa hin qabne jireenya hin qabu. Kiristoosidha wanti nu barbaannu. Eenyullee buddeena kanatti yoo nyaate bara baraan hin jiraata. Buddeenni an biyya lafaatiif jireenya fiduudhaaf kennu foon kooti isaaniin jedhe. Kanarratti Yihuudoonni namichi kun attamitti foon isaa akka nyaannuuf nuuf kennuu danda'a jedhanii waliif morkatan. Yesuus immoo dhuguma dhugaan isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhabaattan, dhiiga isaas yoo dhuguu dhabaattan jireenya of keessaa hin qabdan jedheen. Eenyullee foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isa nan kaasa jedheen. Foon koo dhuguma nyaata, dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu ana keessan jiraata, anis isa keessa nan jiraadha. Foon koo kan nyaatu, dhiiga koo kan dhugu, anis isa keessa, innis na keessa. Kun sammuu namaatti tariiti akkamiin namni foon namaa nyaata, akkamiin namni dhiiga namaa dhuga waan jedhu wal fakkaachuu yoo fudhatan imbireessa nama gochuu danda'a. Kanatti dhagaye. Kanarratti namoonni baay'een gungumanii kana dubbiseen mee itti deebi'a. Abbaan inni jiraataan akkana erge anis immoo sababii abbaatiif akkuma jiraadhu namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif hin jiraata. Isa kana buddeenni inni waaqarraa gadi bu'e. Akka isa abaabiliin keessan nyaatanii booddee immoo du'an miti. Buddeena kana kan nyaatu bara baraan hin jiraata jedhe. Yesuus Qifirnaahomii yeroo barsiise mana sagadaa keessatti kuna hundumaa dubbate jedhe. Obboloota koo jireenya bara baraa argachuu gara Kiristoositti dhufuun baay'ee barbaachisaadha. Buddeenni inni jireenyaa Kiristoos dubbii isaati. Dhiigni isaa waan biraa akka namni dhiiga namaa dhugu kanaa miti kan inni isaaniin jechuu barbaade. Dubbii isaa nyaachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Jireenyi isaa jireenya keenya dhiiga wanta jedhameef. Kakuu moofaa keessatti jireenyi kan jedhameef hin jedhu namoonni maal jedhu lubbuun jedhu lubbuu jechuun nama yoo ta'eef hin jedhu maayindi eenyummaa namaa yoo ta'eef hin jedhillee dur maal jedhu namoonni dhiiga keessatti argama waan ta'eef dhiiga nyaachuun baay'ee barbaachisu. Obboloota koo dhiiga wanti jechuu barbaade waan biraa jireenyi isaa jireenya keenya ta'u. Nyaanni dubbiinsaa jireenya keenya wajjin wal simee yoo hin jenne kan isaa ta'uu hin dandeenye. Macaafni qulqulluun gabaabsee kan inni jedhu. Yoo kana hin taane isa wajjin qoodan qaba. Dubbiin kun
Kana irratti namoonni baay'een bittinnaa'an. Isa biraa deeman namoonni baay'een. Bartoota isaa keessaa baay'een kana dhaga'anii kunoo jecha jabaadhaa eenyutu dhageeffachuu danda'a jedha. Macaafa qulqulluu keessaa dubbiin baay'ee cimaadha kan jedhamu. Macaafa Daani'eliitiif macaafa mul'ataati miti. Namoonni baay'een macaafa Daani'eliitiif macaafa mul'ataa akka waan baay'ee ulfaataadha jedhanii yeroo baay'ee waa'ee isaa gaafu. No! Inni ulfaataan foon Kiristoos nyaachuudha, dhiiga Kiristoos dhuguudha, Kiristoos nu keessa ta'uudha, nu isa keessa ta'uudha. Dhimmi guddaan jala muramu qabu. Akkamitti nu Kiristoos keessa ta'a? Akkamitti inni nu keessa ta'uu danda'a? Ergaa Yohaannis 1:4-13 irratti hafuura ofii isaa irraa waan nuu kenneef jedha. Nu isa keessa, inni illee nu keessa. Akkasumas lakkoofsa 15 irratti ammoo Kiristoos ilma Waaqa jiraataa. Ilma Waaqa jiraataa akka ta'e amannee yoo beeksifne inni nu keessa, nu isa keessa. Kanaaf barumsi murteessaaniif baay'ee cimaan macaafa mul'ataa oduu hin taane Kiristoosiin keessa ta'uudha, Kiristoos nu keessa ta'uudha. Kana jala murree beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kana boodas namoonni baay'een isa dhiisanii deeman jedha. Isa dhiisanii deeman jedha. Yesuus immoo bartoota isaa kaan kana irratti guunguman isaanii beekee kun isin hin gufachiisaa jedheen. Kun isin hin gufachiisaa jedheen. Ilmi namaa kun gara iddoo dur tureetti otoo ol ba'ee yoo argitanoo attam jedheen. Hafuurri jiraachisaa foon homaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhu kun hafuuraa jireenyas jedheen. Dhaga'anii guunguman. Dhaga'anii maal jechuudha jedhan. Maaf guungumtu jedheen. Gara samiitti ol hin baay'ee yoo jedhe gaafsan immoo attam taatu jedheen. Kana booda foon dhimma hin baasu jedheen. Dubbiin ani isinitti dubbadhu jireenyas hafuuras jedheen. Garuu isin keessaa kan hin amanne jiru jedheen. Yesuus jalqabaa jalqabee eenyufaa akka hin amanne eenyus akka dabarsee isa kennuuf jiru beekeera. Yesuus kanaafan abbaa biraa yoo kennamuufi dhabaate homtuu gara kootti dhufuu hin danda'u jedhee isinitti dubbate. Akkoo biraa isaaf yoo kenname akka Phexros Kiristoos ilma Waaqa jiraataati isa jedhu icciita abbaan karaa hafuura isaa yoo itti hime malee eenyullee gara kootti dhufuu hin danda'u. Eenyullee na hubachuu hin danda'u jedheen. Dubbiin asin dubbadhu maal jedheen? Jireenyas hafuuras jedheen obboloota koo. Kanaaf dubbiinsa jireenya hafuuras. Gara isaatti dhufnee dhugaa dubbii isaa shaakaluun hafuura isaa hafuura keenya ta'ee jireenyi isaa jireenya keenya ta'ee amalli isaa amala keenya ta'ee akka fedha Waaqayyo abbaa nullee lafa kanarratti jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma na fedha abbaa kootii raawwadha jedha boqonnaa 10 keessatti yoo biraan baanee ilaalla. Akka jedha 65 irra. 64 irra garuu isin keessaa kan hin amanne jiru jedha. Yesuus jalqabaa jalqabee eenyutu akka dabarsee. Yesuus kanaafan abbaa biraa yoo kennamuufi dhabaate homtuu gara kootti dhufuu hin danda'u jedhee isaanii dubbata. Yeroo sana jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddeetti deebi'an. Ergasii isa wajjin hin adeemne jedha. Bartoota isaa keessaa baay'een ispeeshaalii duuka buutonni 70 67 irratti Yesuus yemmus warra 12 isaanii immoo adeemuun barbaaduyyuu jedhee isaan gaafate. Yeroo hundumaa dhugaa. Namoonni baay'een haa turaniif jedhee dhugaa jijjiiruun, dhugaa bifa biraatti jijjiiruun hin barbaachisu obboloota. Har'a namoonni baay'een lallaba ciccimaadha jedhu. Wanti dubbii baay'een dubbannu jedhaniif namni hin gufata waan ta'eef dubbiin akka Kiristoos nama gufachiisan jiru. Dubbiin amma akka Kiristoos nama bittinneessan jiru. Duuka buutootaan ibsa biraan kennineef deemuu barbaaddu isinis jedhee. Har'as dhugaa dubbii macaafa qulqulluu sodaa tokko malee ifatti dubbachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni dhaga'ee ittiin gufata yoo ta'e Kiristoosiin caala dubbii qajeela akka dubbatu hin jiru. Macaafni qulqulluun namoonni hundinuu akka hubachuu danda'anitti barraa'e. Nullee kan dubbachuu qabnu akkuma macaafni qulqulluun jedhutti. Ofii bifa biraatti jijjiirree mimmi'eessinee dubbachuun nama miidhuu caalaa nama gufachiisa. Kanaaf barraa'eera inni jedhanaaf isiniif baay'ee murteessaadha obboloota. Yesuus sana jedha. 67 irratti Yesuus yemmus warra 12 Simoon Phexros deebisee sidhiifnee gara eenyu bira dhannaree Gooftaa dubbiin waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situ qaba jedhe. Dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situ qaba jedhe. Dubbiinsa jireenya bara baraati, buddeena jireenyaati. Dubbiinsa hafuura jireenyaati. Kanaaf hafuurris jireenyis dubbii isaati. Sagalee isaati jechuudha. Nu'oo isa tokkicha qulqulluu Waaqayyoo akka ati taate amanneerraa beekneerras. Hundinuu walii galanii ati tokkicha nuyi isa tokkicha qulqulluu Waaqayyoo akka ati taate amanneerraa beeksifneerra amanneerra jedhan. 69 irra jiru kana Ingiliffisaa akkana jedha. And we believe and sure that
you are Christ, the Son of living God. We are sure. Kana amanna jedhanii ati qulqulluu ilma Waaqa jiraataati. Kuma Phexros jedhe. 70 Yesuus immoo ani 12 keessan fo'adhe miti jedheen. Isaan keessaa tokko garuu seexana isaaniin. Kana waa'ee Yihuudaa ilma Simoon ilma Simoon nama biyya Keeriyoot sanaaf dubbate innoo warruma 12 keessaa tokkotu dabarsee isa kennuudhaaf jira ture jedha. Kanaaf obboloota koo ifa baasee dubbate maaltu akka ta'arullee dubbate dubbiin jireenya maal akka ta'e adda baasee dubbate dubbii kanatti qabannee hin jiraannu taanaan ofii kennaafis namoota biraatiifis du'ataan. Kanaaf dhugaa dubbii kanatti qabanne nullee shuur mirkaneeffannee dhugaatti Yesuus ilma Waaqa jiraataa ta'e akka buusaa amannee beeksisuu akka dandeenyu Waaqayyo akka dhageenye nu haa eebbisu nullee chaappofne namootaaf jireenya akka taanu Waaqayyo nu haa gargaaru eebbifamaa.